Fiilmii keenya gaafa jalqabnu saaya kakkuunu intala jedhamtu tokko carra dhabeessa akka taatee fi addunyaan kun feerii akka hin taane utuu isheen dubbattuu argina. Sababa isheen akkas jetteefis abbaa ishee gatii du'aan dhabdee fi haadhi ishee immoo dabaltee wanta heerumteef isheenis hiriyaa tokkollee gatii hin qabnee fi hojii isheenis milkaa'ina wanta dhabdeefidha. Guyyaa tokkos utuma raftuu abjuu isheedhaan mana ishee fuuldura nama kufee ciisu argitee kaasteenii gaafa gargaaruuf jettu akka beela'ee fi gara mana keessa nageessitii biddeenna laadhuutti hin jedhe. Isheenis ganamaan irriba ishee irraatii kaatee gara saaloonii gaafa dhaqxu galgala namicha abjuudhaan argite. Saaloonii keessatti argite. Qabbanooftes gaafa yaadattu galgala inni uumame akka abjuu hin taanee fi akka sirrii mafuuteenii gashite hubatte. Innis nyaata hojjetee wanta tureef gara iddoo nyaataa dhuftee akka isheen nyaata nyaattu itti hime. Isheenis utuu nyaata nyaachaa jirtu nyaatichi humnaa ol itti tole. Isheenis dandeettii mucaa kanaatti baay'ee madinqamtee turte. Ofii ishee nyaata akkasii hojjechuu waan hin dandeenyeef akkasumas amalli isaa gatii baay'ee itti toleef isaa wajjin sirriitti walii galuu jalqabde. Akkasumas mana ishee keessa hamma barbaade akka inni turuu danda'u eeyyama laatteef. Innis maqaa maatii isaa itti himuu barbaaduu haadhiisuyyuu malee maqaan isaa Liitsuukii akka ta'e isheetti hime karaa ududduubaa deemuudhaan abaaboo kunuunsuu jalqaba. Isheenis nyaata qopheessuu qofaa osoo hin ta'in abaaboos kunuunsuu wanta ni danda'uuf dandeettii isaatti dinqamaa turte. Isheenis gargaaruuf gara isaa dhaqxe. Wajjin hojjechaa fi wajjin haasaa gatii turaniif ji'a jaaf mana kana jiraachuu akka danda'u eeyyama ishee gaafata. Isheenis shakkii tokko malee eeyyama laatteef. Yeroo guyyaan darbaa deemutti akka maatii walitti walii galaa dhufan. Liitsuukeen naannooma sanatti hojii galgalaa argatee qacarama. Sababa kanaaf osoo iddoo hojii san naqiin isheef qanii hundumaa wanta isheen nyaattu qopheesseefii deema. Isheen duriyyuu iddoo hojii isheetii hojjettoota duukaa wanta waliin galleef arras akkuma durii hoogganaa ishee duukaa walloltee gaafa deebitu Liitsuukeen gara ishee dhufee kennaa laatee fi akka isheen qabbanooftu godhaan. Akkasumas miindaa isaa gatii fudhateef lamman isaaniif saayikilii bitee saayikilii wal duukaa oofanii guyyicha bashannanaa akka dabarsan godha. Isheenis yeroo kanatti Liitsuukeen footoo akka kaasuu jaallatu hubachaa dhufti. Akkasumas namichi ishee duukaa hojjetu Taakaazaawwan gatii ishee jaallatuuf jaalala isaa ibsuuf haa yaaluyyuu malee isheen garuu dhimma tokkoyyuu osoo itti hin laatiin hojii ishee irraayyuu hafuudhaan Liitsuukee duukaa bashannanuu fi yeroo baay'ee wal duukaa dabarsuu jalqabde. Innis abaaboowwan gatii jaallatuuf abaaboo walitti qabee mataa ishee keessa kaa'uudhaan footoo kaasuu ni jalqabe. Isheenis baay'ee gammadaa wanta dhufteef gammachuun kun bara baraan utuu ta'e jettee hawwuu jalqabdi. Itti fufees sababa hojii isheef abbaa mana bitu manatti agarsiisuu gaafa deemtu namichi immoo carraa kanatti fayyadamuudhaan akka isheen wajjin irraatii nyaattuuf ishee gaafachuu jalqaba. Yaada isaadhaan waliigaluu gatii isheen hin barbaanneef hoogganaa ishee bukkee dhaquudhaan waa'ee ishee waan gadhee itti hima. Sababa kanaaf iddoo hojiitti gaafa deebitu hoogganaan ishee balleessaa ishee kana gatii bareef itti dheekkamuu jalqaba. Isheen garuu wanta ofitti amanantuuf wanta uumame hundumaa gaafa hubachiisuu yaaltu isaa akka hin balleessine hubachiisuu yaalti. Gara manaattis osoo deemaa jirtu mana gurgurtaa kitaabaa arguudhaan akkuma Liitsuukii beekamtii abaaboo irratti argachuuf jettee kitaabota adda addaa bitatte. Guyyaa tokkos Liitsuukii duukaa bashannanuuf gara bosonaa dhaquudhaan gufachuudhaanis balaa salphaa tokkotu irraan ga'a. Ishees gargaaree lafarraa erga kaaseenii booda maarrabee isaa itti laachuudhaan madaa isheetti akka isheen qabattu itti hima. Isheen garuu maarrabee sanarra loogoo sana argite maarrabichi birrii guddaadhaan akka gurguramu barte. Isa immoo shakkuu jalqabde. Innis akka isheen shakkiteen galee fi iddoo hojiitii hiriyaa isaarraatii akka inni fudhate sobee itti hime. Guyyaatti aanuttis gara iddoo hojii isaa deemuudhaan gaafa inni intala durbaa tokko duukaa kolfaa haasa'u argite. Isheenis akkuma argiteen gara manaatti deebi'uu jalqabde. Innis argeenii wanta tureef hordofeenii ishee dhaabsise. Intalittiinis akka isa duukaa hojjettu hubachiisuu yaala. Haa ta'uyyuu malee milkaa'uu fi dhiisee iddoo sanaatii dhiisteenii sokki. Isheenis guyyaatti aanutti osoo hin barbaadin namicha isa ishee jaallatu duukaa gara manaatti galaa turte. Liitsuukiin garuu ishee fuudhuuf jedhee barrii irratti eegaa ture. Lamman isaanii arguudhaanis wanta argeen aaruu jalqaba. Mana erga ga'anii booddee lamman isaanii wanta uumameen walii galuu dadhaban. Saayakaan utuu hin bariin afaan ishee keessaa miliquudhaan akka jaallattuun itti himte. Innis taanaan sekondii xiqqoof calluma jedhee ilaaleenii akka inni jaallatuun itti himee gaafa inni dhungatuun argina. Guyyaatti aanuttis fiilmiin keenya ji'a ja'a booddee wanta ta'e nutti agarsiisa. Guyyichis yeroo isheen itti dhalatte gatii tureef utuu isheen hin beekin sarpiraayiz gochuudhaan kennaawwan laataaf. Haaluma kanaan guyyicha fataa jedhanii erga dabarsanii booda guyyaa itti aanutti gaafa hojii isheedhaa deebitu wambarii isheerra xalayyaa galataa fi akka deeme barreeffamee argiti. Kanaafis aartee saayikiliidhaan barbaachuu jalqabde. Gara iddoo hojii isaas deemtee gaafa gaafattu akka hojicha gadhiisee fi iddoo inni jiru akka hin beekne itti hima. Isheenis bokkaa keessa saayikilii ishee gaffa'aa
tortortee gara manaatti galti. Kanattis aanuudhaan jireenya ishee isa jalqabaa qobummaaf ishee fi nyaatas dandeessee wanta hin hojjenneef suuparmaarkeetiidhaa bittee nyaachuudhaa fi akkasumas duraan wanta gootu hundumaa ammas gochuu jalqabde. Akkasumas guyyaa ta'e tokko iddoo hojii isheetii utuu deebi'aa jirtu kana dura intala Eetsukee duukaa iddoo hojiitti haasaa turte argiteenii hordofuu jalqabdi. Haa ta'u iyyuu malee utuu xiqqoo hin turin akka hordofamaa jirtu gatii barteef poolisiidhaan ishee qabsiiste. Poolisoonnis maal akka isheen taate gaafa gaafatan isheenis waa'ee Eetsukee hundumasaa osoo poolisiin dhoksin itti himuudhaan isa argachuuf waan hundumaa akka gootu itti himte. Haadhi ishees gara waajjira poolisii dhufuudhaan poolisoota duukaa haasoftee hiiksisteeni. Gara mana isheettis fuuteenii deemtee maaliif akka isheen akkas taate qorattee takka gatii dhiisanii deemeef akka isheen isa irraanfattu gochuu yaalti. Jalqabarra namni ishee jaallatu akka inni dhiisanii deeme amantee fudhachuu haa dadhabduyyuu malee yeroo baay'ee gatii darbaa dhufeef isa irraanfachuuf yaalti. Sababa kanaafis namicha isa ishee jaallatu duukaa yeroo baay'ee dabarsuu jalqabdi. Innis taanaan carraatti fayyadamuudhaan akka wajjin nyaata nyaataniif affeera. Achumaanis akka itti heerumtuuf gaafataani. Isheenis yaada isaa wajjin waliigaluu dhiisuudhaan akka nama jaallattu qabdu itti himti. Isheenis guyyaa taanutti Eetsukee duukaa wanta gochaa turte hundumaa kophaa ishee gochuu jalqabdi. Haala kanaan erga gargar ba'aniitii waggaa tokko ta'e. Guyyichis guyyaa isheen itti dhalatte wanta tureef haala kennaadhaan bakkeedhaatii kitaaba waa'ee abaaboo dubbatu haala kennaadhaan kennameef. Kennaa kana kan ergeefis Eetsukee akka ta'e gatii sirriitti beektuuf abbaa ergeef naannoo inni jiraatu gaafa isheen hubattu magaalaa Tookiyoo keessa kan argamu hoteela tokko ta'uusaa barte. Ariifattees gara hoteelichaa gaafa deemtu haala isheen hin eegneen adaraasha keessa Eetsukeen itti bareedee fi suufii uffatee argitiini. Akkasumas namoota walitti qabamaniif gaafa inni haasaa godhu argitiini. Isheenis gaafa barte akkuma shakkiteen nama mana hin qabne akka hin taanee fi innis mucaa Raayii Mitoomi kan jedhamu namicha baay'ee beekamaa fi baay'ee sooressa kan ta'e mucaasaa akka inni ta'e hubatti. Eetsukeenis akka dubbatetti yoo ta'e abbaansaa toora isaa qabatee deemuudhaan nama beekamaa ta'uu akka barbaaduu fi inni garuu faallaasaadhaan nama mana hin qabne fakkaachuudhaan ji'oottan ja'aaf abaaboo irratti qorannoo akka gaggeessaa turee fi amma immoo iddoo kana akka ga'uu danda'e dubbata. Saayokaan erga kana dhaggeeffattee booddee mucaa miiliyeenarii akka ta'e gaafa hubattu lamman isaanii yoomiyyuu akka wal duukaa ta'uu hin dandeenye yaaduudhaan abdii kutattee gaddaa gara mana isheetti galti. Haa ta'u iyyuu malee gara manaatti gaafa deebitu Eetsukee duukaa iddootti jalqaba wal baran mana ishee balbala taa'ee eegeenii ture. Akka isheen dhuftes gaafa argu iddoo baay'ee cal jedhaa tokko geessuudhaan sila gaafa inni haasaa ture haasaasaa otuu hin fixiin dhiistee akka deemtee fi erga isheen deemtee booddees ji'a ja'aaf wanta dabarsee guutuu adaraashicha keessa namoota jiranitti akka himee fi si'i jechuun walakkaa jireenya kooti jechuudhaan akka ishee jaallatu itti hima. Akkasumas gatii dhiisanii deemeef dhiifama gaafatee achumatti akka isheen itti heerumtuuf gaaffii gaa'elaa gaafateeni. Isheenis wanta tokko illee osoo hin jedhin akka eeyyamamaa taate itti himte. Ji'oota booddees walitti heerumanii inni hammamiyyuu miiliyeenarii haa ta'u iyyuu malee duraan iddoo hojii hojjechaa turteeti hojii ishee gaafa isheen itti fuftuu fi innis haaluma wal fakkaatuun abaaboowwan adda addaa irratti qorannoo gaggeessuusaa itti fufe. Isaanis akkuma duraanii jaalala baay'ee gaarii fi jireenya baay'ee namatti tolu jiraachuu itti fufan. Fiilmichis kanumaan goolaba. Maqaan fiilmichaa bara 2016 Every Green Love kan jedhamudha. Viidiyocha akka jaallattan tasuma hin shakku. Anaafis mooraalii fi tumsa gaarii akka ta'utti viidiyocha laayikii gochuu fi saabskraayib gochuu akka hin daganne. Yaada qabdan hundumaa immoo koomentii irra naaf kaa'a. Baay'ee galatooma.